Ajandaa amma bahe kana kakaleessa bilisiginnaan baaftee koreen giddugoleessaa bilisiginnaa irraa mari'achuu jiru kana namoonni waan beeyne akka waan salphaa waan xiqqoo wayitti warra ilaalutu jira. Garuu kun ajandaa Itoophiyaa murteessaa seenaa biyya kanaa keessatti dhimmoota rakkoo bu'uuraa Itoophiyaa ta'an jechuudha. Qabsoo waggoottan darban jechuudha. Waggoottan argitee muraasa odoon ta'in bara Haayile Sillaasee irraa jalqabuudhaan qabsoowwan darbaniin bu'aa argameedha jechuudha. Kan amma irra mari'atamee jijjiiramuu deemu. Tokkoffaan federaalizimiidha. Lammaffaan immoo imaammata lafaati. Sadaffaan immoo akkaataa caaseffama bulchiinsa biyyattiiti jechuudha. Federaalizimiin kan sabaaf sablammoonni argitee mirga isaanii ittiin argatan waggaa dheeraaf qabsoo hadhaayaa sabaa fi sablammoonni cunqurfamoonni Itoophiyaa guutuun waggoota dheeraaf jechuun qabsoo geggeessaniin mirga ofiin of bulchuu isaanii argatan jechuudha. Sabaaf sablammoonni biyyattii guutuun qabsoo hadhaayaa geggeessaniin Haayile Sillaasee irraa jalqabanii dargitti darbanii dargirraa argitee erga dargiin kufee booda mirga hiree ofii murteeffachuu mirgi sabaaf sablammootaa biyya isaanii irratti abbaa ta'uu afaan isaaniitiin barachuu mirgi sabaa fi sablammootaa kan ittiin murtaa'ee heera federaalizimii amma jiru kana jechuudha. Kun waan salphaatti ilaalamuu jechuudha. Federaalizimiin kun jijjiiramuu jechuun Itoophiyaan dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessa galtee jirti jechuudha. Ajandaan kun ajandaa akka malee hamaati jechuudha. Waan argitee akkasumatti TikTok irratti itti qoosnee dhiisnu miti. Lammaffaan dhimma imaammata lafaati. Dhimma imaammata lafaa jechuun bari kan itti gabbarummaarraa jechuudha. Gabbarurraa lafa kan kee Oromoon argite lafa isaa namaa qotee Amaaraaf qotee galchee gabra ta'ee lafa isaa irratti abbaa lafaatiif qotee galchuurraa kan itti bilisoome bara. 1960moota bara gaafii barattootaa fincilli qonnaan bultoota qabsoon guddaan Itoophiyaa bara abbaa lafaa ta'uudha. Kun abbaa biyyummaa qabeenya lafaa dabarsanii namoota dhuunfatiif abbootii lafaatiif kennu jechuudha. Sirna gabroonfataa sirna abbaa lafaa deebisuu jechuudha. Imaammata lafaa jechuun waan laafa miti jechuudha. Waan salphaa akkanumatti akkuma xiqqaa akkuma waan qoosaa tokkotti ilaallee irra darbinuu miti. Dhimmoota ijoo rakkoo siyaasa Itoophiyaa turan kanneen mootummoota darban keessatti furmaata argatan jechuudha. Gaafii dargiinuu deebisee sirni kunarraa akka haaraatti lafti kan nama dhuunfatii piraayiveetiidha jeerraa kan nutti himaa jiru. Sadaffaan waa'ee caaseffamaati jechuudha. Akkaataan caaseffama bulchiinsa amma bahee akkaataa walitti dhufeenyatiin jechuudha. Walitti dhufeenya diinagdeetii fi walitti dhiyeenya lafaatiin akka moggaafamu. Kun maaliif sirna qeenxee Itoophiyaa kan duraanii san dhabamsiisuudha. Maal federaalizimiin mirga sabaaf sablammootaa waan deebiseef jechuudha. Ethnic basedidha federaalizimiin amma jiru kuni ethnic based waan ta'eef inni amma isaan yaadan kun immoo ji'oogiraafikaalii gochuudhaaf jechuudha. Lafarratti kan hundaa'e akkaataa lafaatiin akka walitti dhiyaattuun malee sabaan lafateet irratti argitee lafti sabaan qabamuu hin dandeettu jechuudha. Oromiyaa Amaaraa akka jennu kun kanaanii miti jechuudha. Oromoon lafa qabaa lafa Oromoo irra jiraataa odoo hin taane bakka jiru irra jiraataa akka jechuuti jechuudha. Lafa itti dhiyoo jirtutti. Kun egaa waan guutumatti Itoophiyaa waan diiguu danda'u. Maaliif abbaa biyyummaa kan sirraa mulqu kaataan caaseffama amma jiru abbaa biyyummaa ani Oromoo ani Oromiyaa jechuurraa Dabuub jala galuu dandeetta. Arsiin Sidaama jala galuu danda'a. Moyyaaleen Soomaaliyaa jala galuu dandeetti. Salphumatti Moyyaalee gara Soomaaliyaatti kutuu danda'a. Maaliif diinagdeedhaan walitti hidhatan. Kutaalee Wallaggaa amma fakkeenyaaf naannoo daangaratti Amaaratti dhiyaatan kanneen lolli irra deemu jiru salphatti Amaara jala galchuun ni danda'ama. Haala amma jiru kanaan jechuudha. Maaliif federaalizimiin kun ethnic based miti jechuudha. Ji'oogiraafikaaliidhaan, ikoonoomikaaliidhaan Moyyaaleen eenyutti dhiyaatti bulchiinsa kam fakkaatti kan jedhuun garas muruu danda'an. Harargee keessaa lafoonni baay'een naannoo biratti naannoo Somaaliitti cituu danda'anii jechuudha. Haala kana kun rakkoo amma keessa jirru rakkoo makaleessa Itoophiyaan keessa dabarte. Rakkoo Itoophiyaan hamma tokko ofirraa hir'istee ofirraa mulqitee keessa dabarte keessatti guutumatti biyyattii tana buusuu jechuudha. Kanaaf dhimma akka salphatti akka xiqqatti ilaallee akkasumatti bira dabarruu miti jechuudha. Xiyyeeffannaa guddaa waan barbaadu namni hundi hubachuu dhimma qaburraa jechuudha.